Haleellaan qilleensaa kan waraana Naayijeeriyaa gareewwan hidhatan kanneen kaaba gama dhihaa walitti bu'insaan raafame irratti xiyyeeffate dogoggoraan lammiilee nagaa hedduu ajjeesuusaa aangawoonni beeksisanii jiru. Associated Press akka gabaasetti waraanni haleellaa garee riphxee loltootaa irratti geggeesseen waggaa tokko yeroo ta'u keessatti dogoggoraan yeroo sadii geggeeffamuusaa qilleensarraan haleellaan kun raawwatamuunsaa illee gabaasamee jira. Humni qilleensaa Naayijeeriyaa finciltoota kutaa Zamfaaraatti xiyyeeffate kan ture yoo ta'u dubbii himaan bulchaa kutaa biyyattii dilbata darbe miseensonni garee humnooti gamtaa kanneen naannoo eegan tokko tokkos rukutamaniiru jedha. Qondaaltonni namoota nagaa meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne jiraataan tokko akka jedhanitti garuu reeffa hanga namoota 20 ta'uu lakkaa'eera. Humni qilleensaa haala isaa qorachaa akka jiru ibsee jira. Gama biraatiin mootummaan Zamfaaraa haleellaan xayyaaraa dhuma torbanii raawwatame kun yakkamtoota irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef milkaa'eera jedha. Gara oduu taanutti ennaa ceenu Moozaambiik paarlaamaa haaraan wixata har'aa pirezidaantii haaraa sirna kakuu kan raawwachiise yommuu ta'u hoogganaan paartii mormituu kan filannichi waliin dhahameera jedhe ture immoo mormiin hojii dhaabuu akka taasifamu waamicha dhiyeessee jira. Moozaambikitti filannoo gaafa onkoloolessa 9 bara 2024 taasifame hordofee kaadhimamaan paartii biyya bulchuu Daani'eel Chaappoo pirezidaantummaaf mo'achuu isaa koomishiniin filannoo beeksisuu hordofee biyyattii keessatti gama paartii mormituun filannichi waliin dhahameera jechuun jeequmsi ka'ee lubbuu namoota 200 ol erga galaafateen booda wixata har'aa paarlaamaan haaraanii fi pirezidaantiin haaraan sirna mootummaa haaraa hojii jalqabsiisuu taasisaniiru. Sirna kakuu raawwannaa pirezidaantii haaraa fi hojii jalqabuu paarlaamaa haaraa wixata har'aa irratti paartileen siyaasaa xixiqqoon lama kan filannichaan bakka bu'oota filachiisaniiran argamuu kan dhiisan yommuu ta'u pirezidaantiin haaraan Daani'eel Chaappoo immoo tasgabbii fi tokkummaaf waamicha dhiyeesseera. Hoogganaan paartii mormituu kan Moozaambikii keessatti keessumaa dargaggoota biratti fudhatama qabu Veenaansiyoo Maalene wixata har'aa kaasee hanga gaafa roobiitti uummanni mormii hojii dhaabuu akka taasisu waamicha dhiyeesseera. Galma paarlaamaa Moozaambikitti humni waraanaa fi poolisii marsee eegaa kan jiru yommuu ta'u magaalaan guddittii biyyattii kan yeroo kaan guyyaa wixataa ganama namootaan ho'itu har'a garuu suuqiiwwan baay'een cufaatti akka jiranii fi bakkoota muraasatti immoo mormitoonni daandii cufanii akka jiran Ajaans Firaans Pirees gabaase. Sirna kakuu pirezidaantii haaraa har'aa irratti pirezidaantiin aangoo gadhiise Filiippe Niyuusii fi pirezidaantiin haaraan Daani'eel Chaappoo paartii biyyattii waggoota 50 bulcheerraa kan teessoo paarlaamaa 171 mo'ate irratti argamaniiru. Akkasumas paartiin Poodemos kan teessoo paarlaamaa 43 argateeru sirna kanarratti argameera. Hojjettoonni to'annaa balaa ibiddaa Kaalifoorniyaa kibbaatti balaa ibiddaa uumamee jiru to'achuudhaaf wixata har'aas wal'aansoo walqabaa jiru. Kaalifoorniyaa kibbaatti balaa ibiddaa uumamee jiru to'achuuf hojjettoonni to'annoo balaa ibiddaa wixata har'aas wal'aansoo kan walqabaa jiran yommuu ta'u akka raagni qilleensaa agarsiisutti immoo bubbeen cimaan ammas dhufaa waan jiruuf balaan ibiddaa kun dabaluu akka malu akeekkachiisaniiru. Tajaajilli raaga